عيني دبر أكسي لا لو سمجالة تنسي كده اسمه موسى كان جابك نمني قرر موسى بريدا قد جان كامسا إنت أرى جان سني بيتني تبدل وسبيلا خازوها فكات هركسا هون جبا بوكسين تكتير إني سديت شو نهزم موسى خنا أرى نجيبه إرجع قدة بود اللي فرعون شكا وجراتا منا ساخي ستي دينا قد فتاجي لينش أو قد ساجي لينش أو قد ساجي قافتو كيرجع ديمو يقلي مجان أريد ساخنا كبتي درون يقلي قرتني جي مجان جاخنا في تيم قد سويا قالتي دابا تيم جدولا يه أما سبلي كرتي لا يا أبو جون لي لو نتوني ميني لا يو إني تيميرا في يبدا ودبيخ درك أمني يوني في تيميرا فلاتي نما في بيو خلو قد دالا وقصني قال له لين يوم مو تيميرا يبدا فلاتي جون لي داوي يبدا في تيميرا نمنا دمبي نمو أنا بدي تفتني أريد أنا كبي جاني كلام كبا جاني سوسو بيقال تيني يدي كت أكاسيتي هاي جاني درك أبا هوجا إني قام تيميرا تيجي قاله ملاكان يبدا دي بيفتي جاني يبدا خان لافر فوري أفهم كايتي موسى أودون تكتك كجتو الرجال لينجا يوم لتشو باتي الرب نسوا اللي شبكوف الرب نيجا فكاتين شبكاتيكو ibidda gaafa san gubatee akkasitti chi guddate Muusaan guddatee bakka gee gabrummaa warra bani Israa'el gosa isaati bani Israa'el Netanyahu faa wara shanyii takka dhiiroo bani Israa'el sanuma isaan kun silaayis warra bani Israa'el khagaafasii sunis mujrimummaa inni nabiyyi rabbiiti nabiyyoota warra gartee ulul azmi min ar-rusul warra yani warra ulul azmi warra gurguddaa warra rabbiin namoota keessaa filee ol qabe gartee nabiyyootuma keessaa namoota dhiise nabiyyoota keessaa warra gurguddaa ulul azmi warra jedhanii maqaan aangoo dhoonnitu aangoo rabbiin namaa kan ulul azmi min ar-rusul jee rabbiin nabi Muusaan achi keessa jiru akkasitti nabi Muusaan warra bani Israa'el kana hagabruumu kana kallaalee garaan dadhabatee jirokkommaan godha jee nabiyyi taa'uu isaatuun beekame achi gaaf tokko mucaa warra bani Israa'el tokko mucaa isaanii isaa reebuu arge yeroo gartee namni cal jedhu biyya Arabaa keessa yeroo namni rafu kana warra laaqana muudaa kana gartee cal leewuun jettu yeroo tana karaa gubbaa warreeban karaa gubbaa mucaa maal warreeban reega warri bani Israa'el nama reebu ni reeba mucaa warra gosa Fir'oona kanaatu warra Qibxiidhaa jedhaniin gosa Qibxii tanaatu warra Fir'oonaa kana reeba warra nabi Muusaa kana reeba egaa kana yaa Muusaa naafeeti gosa takka ati beeta mangistii galta rabbumaatu ol si qabe yaa fonkii naadir madhumee callatti hin jiine yeroo mucaa warra moototaa kun na reebu jiraa jee jechuudha garaan dadhabe lammiidha fiigee dhaqee boo maal nama akkana hogga jee takkitti boksiitti gadhiisu mucaa wanti boksiin isaa achi wala faguufti du'e qaalichi eenyutu jeese barbaadan dhaban mucaan arke tokkichi sunis gaasilaa wayii fi maaree nabi Muusaan naayicha ajjeese jechuudha Muusaa keenyaatu ajjeese caljaanii dubbii nyaadhamte booda tura keessa ammaas mucuma kana mucaa warra bani Israa'el kana inni gaafa kan irraa dhoorke kanaa fi mucaa warri Qibxiidhaa warra Fir'oonaa kun bakka biraatitti yeruma san arkan karaa gogooti ammaas kana reeba yaa Muusaa narraa dhoorke qaalicha kana jedhamas mucaa kan fitinaate waggaa dhaqee nabi Muusaan sabo'ati gaafa sanis khabiraa tokko ijoolloon taati gizee hundumaa nama ijoolloon maa gizee hunda siree banaati taa'ee haayifi jeeniiti kanaan lolee kanarraa dha'uu deema ammaas Muusaan gabrumaan dur agli ka tokko roba ko uummata keenyaa kana yooni foggaati kana jette dhiiroo maaliif jeejanii ilaalalla namni gizee gabruume akliitu wanna ta'a akkalaafitti irraan dhumtu dhaloota keessaan dhumti beeku hin fahaman siyaasaan fahamu addunyaan fahamu waaqi'aan fahamu maaltu deemu jira naayicha halee nama dhee carranan dha'u hoggonuma itti akkana jeesamu isa kana sodaachisuu deema je'eeyyaan yaa Muusaa jedhe أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا في الأمس إن تريد إلا أن تكون أبو موسى هاي ما تقول جيد خليسة
qaalichaas bakka tana dhoyte hay ni beekaa usne barbaan biraan jira gaafasa sinii mukheen jeetin usemele qaalchise ajjeese ujet wallahi sinje amma akkas waa gani bakka jira qaalchise ajjeese ujet ni usne mele atinuma ganda superiority wal antuma iftul warbaan dabale jeen ni musa dal qaalchi lole khanumman isaanii kasitti ha jabbaara to gulbee ta'uu feeta jechuudha kansi anta kuna jabbaara gulbatanya ta'uu feeta jeen akkasitti nabi Musaan odun baate ichikinsa ta eenyutu mucaa keenya jeese jaan akkamman tan bani Israa'el nama isaanii qaaleessitu kana warri Fir'auna warraangooti namni isaanii qaalii tokkichi isaanii kumataman kafalamaa jechuudha gana mana keessa mariijje gijee hunda namni gaariin oduu namaa baasu nama gaarii jaalatu iccitii baasu gosa hunda keessa shanyii hunda keessa dhaaba hunda keessa jira bee mucaan gaariin tokkotti dhufe jeerabbi qaalichi gaariin tokko yaa Muusaa innal qawma ya'tamiruuna bika liyaqtuluuka fakhruj inni laka minan naasihiin yaa Muusaa oduu gadhiisee ilaala TikTok irratti inni oduu waan raa gadhiisee akkasitti Muusaa keessaa mari'achuu jiran jechuu oduun bira geessee baafate Muusaa ganda soddaasaa dhaqe ganda booda soddaasaa ta'uu ta'a ganda kan hogga dura dhaqe laga dhaqe bakka bishaan irraa dhugan gandi aadatti bishaan isaanii willee qaba willee dhagaa guddaa hagosti bantu dhufte namni 40 dhufee irraa kaasu namni tokko irraa kaasuu hin danda'u ijoolleen dubaraa takka hagandi dhugu namni lama ta dubaraa xarafa teesse kanatti dubara qofallee rabbiin dhiiraa wal keessa godhee isin yaa kennu akkasi gargaaru jechuudha ilma tokko hajoollee dubaraa isin gargaaru lama sadi wani fi dubara afur harkattan ilma afur wal keessa rabbi godhaadhaa isin yaa kennu hundinuu ilmoon gaariidha dubara gaggaarii ka nabi Muusaadhaaf haadha warraa taatu tana faasilaayis tana dubara kana dubariin barbaadne dubara kanaati dubara naamusaa dubara adaba dubara hayaadha haquraana keessatti rabbiin dubbate jechuudha carraa laafee video akkasitti dubara kana arge nama gargaaruu fedha nabiyyiif rabbiin qopheessuu jira nama gaariidha tijji siqee joolli kan jaga qabate maal guddi jirtan isin wanti dhugaa isin duudanii jeen dubar abbaan keenya manguddoodha nama qabaatee dhufee nu gargaaruu hin danda'u gaanii fi gandi irraa galee gaanii fi gandi waan kana dhugee fixatee wanna jee nuti akkasitti homaa gubee wanta jennee yaanaa jennaan hotta jeetuma lat godhee humna qabaarraa banee dhugaa jeen hogga isaan dhugan deemaa galaa jeen amma baajaajiin gartooti warra baajaaji xiyyaa eessa deemte jaan fuudhee deem lakkoofsa irraa fudhate rabbi jechan fuudhu abadan rabbi jecha sin fuudhu akka nabi Muusaa nama godhe kanatti rabbi jecha godhe nabi Muusaa hin dubbifne jaan dubara kana akkuma gargaareetti akkasuma hutee muka tokko jala gattaa rabbi inni bima anzalta ilayya min khayrin faqir ya rabbi rakkadhe yaa ganda bakadhe haalaan jira atumma harka kee takkaati dhabaa hin dhabdati rabbi bebeelee amma yaa rabbi homaa nyaatu rakkoo rabaasi yaa rabbi akkas nakko akkasuma jalaa uwaati rabbi maaliif duraan lafaa qabu du'aa'ii namni tokko maal naan jee du'aa'iin nabiyyoota gaggabaabdu matana teenya ta'e erga dhaabbatanii daqiiqa 40-50 guutuu akka namni booyu habooyu fakkeessu habooyu gidduu soomana keessa godhata dhabaadha laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni rabbi lafuma jalatti walii galte lafuma jalatti gizuma lafti nagayaa gaanii fi rakkoodhaa sibira jedhanii yaa rabbii kiyya yaa rabbi ati jennaan yaa rabbii kiyya santu sii gaa'e nabi Muusaan akkasitti rabbi inni bima anzalta ilayya min khayrin akkasitti rabbiin ganduma kana kaasee ganda gargaare hoggaanii fi galtee ijoolleen gizeen galte irraa abbaan ijoolli maal harkattanarra yaa abbaa keenya tokkumaa rabbi nuu kaase mucaa waan gosti guutuun waliin irraa bantu lag godhee ogguma takka kaasee irraa nu banne ogguma takka banee kuyunee nulleen dubbifne waan sana akkasuma godheetuma deemne dubra gargaaree dubra gargaarsanii waa barbaadu nabi Muusaa kan akkasitti nabi Muusaan isaa muka jala taa'u
itti dhufte intalti maal itti dhufte abbaatu erga abbaadhaan jetti laal si janajjananii fodoon taan nama jabaa ifiif barbaadeetti dheetti intalti jabduu iyyaaloo afaan sibiilaa tahaasoo qofaaf si wanneettee qofaaf akkatti ifiif filatteetti dheetti jechuudha maal jetteen yaa abbaa kiyyeetteen uta sila heeruma faa ka heeruman taate akkanaa kana ka heeruman jetteen abbaadhaan jetti bar amonni naa gale ammasitti ilmaan keenya nuti guddisaa keessatti akka isaan waa'ee jaalala isaanii nuun mari'atan nama fedhan abbaa kiyya fuutee akkam sila akkam yoon taanis ni dhiifna ammoo akkamillaan sila akkamillaan akkas jechuu bara akkas jetteen abbaa siitiif akkana akka nuun jettutti ijoollee keenya guddisuu qabna dubri keenya darasi sheeticha warraa balu mucaa warraa balu san naatee han abbaa kiyya akka jettutti hogga laaltus akka akli laaluu dandeessutti ifiif barsiifne akli intala qabdu intalti akkas jetteen odoonii fi silaa dubra qabda dubra kana ka kennituuf taate nama kana kennetteen abbaa kiyya akkasitti deemaa yaamaa jeen hoggaanii fi dhaqe nabi Muusaan bakkuma san ta'a intalti hogga dheeyte inna abii yad'uuka liyajziyaka ajra maa saqayta lana abbaan keenya waan ati nuu goote san jazaa si kafaluuf si yaamaa kottu haasoo dheeraatti hin fufu wal jala bu'an jechuudha gaanii fi karaa bu'an isiin karaa beektii waan taate jecha dura deemte dura qilleensi kana hoggachuu irraa goggodhe dura dabri jee dija nabi Muusaan ati na booda dabri anas dura deemaa ati hoggaanii fi ankara irraa dabri dhagaa darbii jennee hin dubbatin akkasit dhaqan nabi sallallahu alaihi wasallam gaanii fi deemanii mana gahan maaltu ta'e jibooda tajettu inshallah fi leetti dubbisa anilleen maghriba booda deebi'uun ni mala donni fi dukkanaa ubaate ani adaman jira maghriba dhugaa keessan warri maghriba naan jettonni amma azaanaa jira udu'aan qabaan wal makhayetuma tiirachuudha keessummaadha yakkiin hin jiru asii enyu beekame adaamaa keessaa bakka tana namni beeku mee warri beektan naa himaa buleesoo mee namni enyu beeka adaamaa keessaa boolee miti Ahmadi bakka jaanii waan kollee miti warra adaamaa tokko katabaan isaa akka warra adaamaa tokko kataba azaanee inshallah amantan azaanee salaata booda walitti deemna naa ulfaadhaa naa kabajamaa wabillahi tawfiiq wassalaam karaa Ali Birraa sanit dhiyaata karaa Ali Birraatti asii warri karaa Ali Birraa beektan naannoo sani cirraas xiqqoo asii billahi tawfiq akkanatti deebi'a salaanee walitti deebina inshallah isinillee warri naannoo tanaa salaataa warri silaa salaanni keessan ganaadha bilbila yaa obboleessa kiyya duuba asirratti miidiyaa gubbatti himuun ni ulfaatan silaa bilbila nama na qunnamuu fedhu hunda qunnamuu fedha nama jaallatu hunda nin jaalladha asirra bilbila naa kenne kaja'u kana mee akkam jettan duuba meemmaan tanaas dhaabbadhee bilbila hoggaan himu ni bareeda isinillee mee yoo kenneettan nin kennaa sumarraa asini ulfaata kana bilbila miidiyaa gubbatti gizee himte bareedaan ta'u yaa khay salaati kajoo kun nama gaarii dhammoo kan na gorsu jira jazakallah ilmi warra stuudioodha akkasi gaariin hin ta'u dhugaa feete hin ta'u asirraa wanna godhuun inshallah namuma si dhiyaaturraa fudhadhumaa dawwal bilbileessa kayya nuti waa amma azaana keenya nageetti wabillahi tawfiiq ani masgidetti fiigaa